Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa saayifana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Ini kan obbo Abbaa Tadaamaa inni obbo Abbaa Tadaadhaa nama dhugaati. Adaadaa koo fuudha. Obboleettii haadha koo fuudha. Tole. Obboleettii haadha koo yeroo fuudhu immoo sabbat mariidhaan fuudha. Maaliif dubartii isheen dura fuudharraa ijaa ijoollee hin arganne namichuun naasuu tokko keessa jira jechaadha. Tun ijoolleen godhite nan darbaa'ee kan jedhu naasuu qabaa jechaadha. Obboleettii haadha koo hangafa haadha koo Shaashituu jedhamtu akkasittiin fuudha jechaadha. Tole. Akkasittiin fuudhee namni kun ijoollee durbaa lama fudhata. Egaan ollaa keenya kan jiru Bataskaana Mikaa'eliiti. Kan inni deddeebi'uttis Mikaa'eliitti. Egaa akka inni abdatutti ijoollee durbaa godhateera. Mikaa'elii galateeffateera. Tarii kormayyuu qalee nyaachiseera ta'a. Waan baay'ee abdateera. Garuu mucaan isheetiin noon jedhaa dhukkubsatti. Yeroo dhukkubsattu ammas egaa maal Mikaa'eliin jiran fayyisaa jedhee eeggateera jechaadha. Mikaa'eliin fayyisina fa'a. Mucaan hin duuti jechaadha. Yeroo duutuu expectation yookaan isaan eege sana hundumaatu daashii ta'e jechaadha. So gadi baheetu intala koo ajjeestee Mikaa'elitti galagalee oobdii isaa keessa dhaabbate. Atoo ixaana mini gaafaan doo mul'ataatti miti. Kun egaa wanta dhugaa ta'edha. Obbo Zalaalam Abarraa waliin maree goone keessaa fuunee turre kan isin dhaggeeffachiisne. Guutummaan maree keenyaa kutaa tokkoffaan sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanneerra. Attam jirtu dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechuudhaan isin affeerra.
obbo Zalaalam Abarraa gara reediyoo Afuura Biyyaatti baga nagaan dhufte. Baga nagaan dheedde. Gaazexeessaan, aartistiin akkasumas immoo namni akka kee walaloo walaleessu hojjetaan hogbarru si'a baay'ee si jedhama malee isin hin jedhamu. An akka laalcha kootiitti namni guddaanis xinnaanis akka aantee akka hiriyaatti waan ilaaluuf jaalalarraa ka'eetu si ittiin jedha natti fakkaata. Siinoo maaliif sitti fakkaata namni kan inni akkas jedhuuf? Anis yaada kanarraan adda ta'e badaa qaba natti fakkaatu. Tarii namoonni barreessan, namoonni gaazexaa yookaan ogbarruutti keessatti qooda qaban kun akka nama ofitti dhiyootti yookaan akka nama aangoo nama miidhuu qabneetti, akka nama jaallatamaa tokkootti, akka nama gorsaaf itti dhiyaataniitti malee akka nama namiidha jedhanii irraa baqataniitti waan hin taaneefti akkasittiin akkuma haadhaaf abbaatti fudhataminnaa laataan jedhan. Anillee siisan hunda firadha. Kanaaf hedduu galatoomi siinaan jedhu. Baay'ee gaariidha. Egaa maree keenyatti fufna. Dargaggootni hojii ogbarruu baay'ee irratti bobba'anii jiranii. Zalaalam Abarraa akka moodela isaaniitti ilaalu, akka rool moodeliitti ilaalu. Zalaalam kana immoo caalaatti beekuu barbaadu eenyu Zalaalam kun eessatti dhalate, eessatti guddate, ijoollummaan isaa dargaggummaan isaa attam ture, maal barate, ammoo maal hojjeta, gara fuulduraatti immoo maal hojjechuuf yaada kan jedhan gaaffilee baay'een sammuu isaanii keessa jira. Kanaaf isaan kana keessaati mee isa kam fa'itti deebii argachuu danda'u moo hunduma isaatti argachuu danda'u Dr. Zalaalam? Hunduma isaatiifuu ammalaa danda'ametti deebii kennuu yaala. Innan jalqabu Dr. Zalaalam isa jedhurraati. Ani eenyu akka maqaa kana natti maxxanse hin beeku. Yeroo baay'ees ani miti jedhee himadheeraa namootatti ani dooktarii miti. Zalaalam Abarraa dhumadha. Dogoggoradha dooktarii miti ani maqaa dooktarummaa yookaan maqaa isaa fuulduraa DR yookaan dooktarummaa kan qabu moggoo qaba dhugaadha. Tarii isaanii na fudhatan ta'een beeku. Gara gaaffii sagaaniitti yeroo deebi'u Zalaalam Abarraa akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 1953tti akka lakkoofsa Oromootti jechaa kooti. Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee bakka Waachaa jedhamee waamamutti abbaa isaa Abarraa Tasfaa Gammadaarraa akkasumas haadha isaa Qanaatee Walda Yesuus Daandoo Kuusaarraa dhalate. Kan inni barees hanga kutaa 11 ga'ee koorsii waggaa lamaatiif bara sana hawaasaa akka bara sanaatti dhaabbii waamamu Hizbaawi Nuuroo Edgat yookaan Community Development Institution bakka jedhamu kan hin deeme achuma Naqamteeti. Guddinni koo akkoo lama akaakayyuu tokkoo fi maatii bal'aa keessatti ture. Adaadolii baay'ee wasiilotas lamaan sadan tokko qaban ture. Abbaa fi koo ana mucaa waggaa 5 yookaan waggaa 6 ture gargar ba'anii. Kanaafuu caalaa mi'aa akkoowwanii malee mi'aa haadhaaf abbaa badaan qabu jechaadha. Ijoollummaa kootti boyyosaadhuma ilmaa dibichuma ilmaa isa dhagaaf mukatti bu'aa kaatu hin turre. Kanaafuu ati ijoollummaa keetti fayya buleessa waan hin turree fi tarii utuu hin cuubamin duutaa laataa jennee sodaannee Mikaa'elitti geessinee Kiristinnaa si gaasisnee. Abbaan Kiristinnaa sin qabdu, abbaan Kiristinnaa kee Mikaa'eliidha. Isaaf si kenninee naan jetti turte. Dagattee amma ga'u jawwee abboon koo isheen karaa haadha kooti. Tole. Dhalooti koo qe'ee warra abbaa lafaa irratti tule lafa hammam yoo qabaatte akkas akka jedhamtullee hin beeku. Garuu haati abbaa koo dambalee damaraa borcaa lafa qalaadii 3 akka isheen qabdu nan yaadadha. Haati haadha koo dagattee amma ga'u jawwee lafa qalaadii walakkaa qabdi turte. Akaakayyuun koo Fitaraarii Tasfaa Gammadaa yeroo dheeraaf akka aangoo bara sanaatti misranii turani.
gara soorii yookaan turataa jala waradaa gajii ta'anii turani. Abbaan koo mana barnootaa Tafarii Mokonnin jedhamu duriitti ture kan inni barumsa jalqabee utuu baratuu gidduutti dhiisee jiruu waajiraa jalqabee ture. Garuu isas dhiisee lafa haadha isaa irratti qotee bulaa ta'ee hanga lubbuun isaa darbetti achuma jiraatee qotee jiraata ture. Akka nama naa galutti yeroon teellaatti galagalee ilaalu abbaan koo ishii geetaa'ee jedhan kana badaan jaallatu ture natti fakkaata. Anumtuu ishii geetaa'ee kana badaan jaalladhu. Amalli isaa gara biraan kan yaadadhu warra xiimboon weeddisan yookaan azmaarii hedduu jaallatatu. Tole. Hin badhaasas immoo yeroo baay'ee. Akkoon koo dagatteen maga'uu mammaaksaaf geerarsaa hamma malee jaallatti turte. Harka caalaa kan inni jiraadde ishee waliin waan ta'eef carraa dhaggeeffachuu ni argadheera. Akkoon koo qomoon warra abaaloo turte. Kanaafuu abaaloo isaa siggaa warra deemootii wal uffannee koorraa akka balee kootii jechi turte. Yookaan abaaloo isaa siggaa warra kaseen taanee duroo nama turre har'a gadhee taanee. Yeroo geerattu takka takka immoo waan baay'eetu nama gubaa kan nama gubee hin dhiisne dhadhaa abidda bu'e misirroo dhirsinu'e bisingaa hudhaa cabe gaangoo tabbatti cabde humna gandatti baddee jette turte. Isheen kun illee anumaaf natti fakkaata. Hanga har'aatti walaleessaa waachaatti dhaladhe jedhu anuma qofaadha natti fakkaata. Tole. Garuu waachaan walaloo fi haaraa miti. Kan inni yaadadhu tokko buna ganamaa irratti waan eda galgala ta'e warra walaloon himudha. Inni mana tokkotti odeeffame immoo achumatti awwaalamee nafu dabarsaanii mana gara biraattis hin odeeffama bakkeettis hin dhaga'ama. Yeroo baay'ee horiin qe'ee yeroo sassaabamtu harreen teellaatti hafti. Yeroon sun immoo yeroo waraabessi boollaa ba'udha. Harree waliin walitti ba'u jechaadha. Qabachuuf adiyaa alaakaa baqatti irraan buustanii jedhanii gamaaf gamana. Yookaan irraa buusu yookaan waraabessa torbaata godhata. Gaddaa gara keetti deebi'u jechaadha. Haa ta'u malee saganoo buna irratti gaddi sun hafee irraanfatameeti. Harreen eda maal jettee jedhanii wal gaafatu tokkotu deebisa gaanii eda walaloo wayii bittilaniiruuf jechaadha. Nageenya harreen eda galgalaa yeroo karaa manaa dabaluu dabarte qalqala mukattii qancara dubartii narraa baaste seenaan sardama cufatti jette. Tole. Egaa kan inni dhaladhe abbaa weedduuf asmaarii jaallatu haadha nama keessuu sagalee nama keessee kolfuu jaallatu irraa yeroo ta'u qe'ee warra abbaa lafaatti jechuu dandeessa. Egaa kan inni dhaladhe akkuma jedhe waachaa bakka jedhamutti. Waachaa Mikaa'elii. Waachaa Mikaa'eliitti hawaasni naannaa sanaa karaa tokko yookaan karaa kaan warra bakaree godaanaa waliin hariiroo jiruuf jireenyaa hawaasa qabudha. Utuu dubbannuu gibbiin kumsaa morodaa qe'ee keenya irraa badaa fagoo miti. Hawaasa kana keessa gaan akkuma yaadannuu biraasmaacha, qanyaasmaacha, fixaraanii kan jedhaman guguddoota shuumata durii hin dhageenya. Kana duwwaatu hin taane akkasumas namoota jiruuf jireenyi isaanii bifa adda addaatiin
ijaaraman kan sibiila tuman kan warqee fi birrii hojjetan kan wayyaa dhahan kan daldalan kan muka baqassan kan fakkaatan hundumtu achi keessa jiru. Kanarraan darbees amanteen islaamaa kan hordofan amantee kiristaanaa waaqeffatoonni keessa jiru. Egaa guddinni koo hawaasa akkasii keessatti kan hin dhaladhis hawaasa akkasii keessatti amma maal akka inni fakkaatu hin beeku. Kan hin jalqaba bare mata duree barumsoota guddina hawaasaa ilaalan fakkeenyaaf community development jedhamu ture. Eegan isaanii waggaa 2 baree ba'e booddee kan inni yeroo baay'ee hojjete qotee bulaa wajjinii kutaa biyyaa keessatti yeroo Kafaa Kiflaagar jedhamu keessatti Kafaatti jechaadha. Achi Wallaggatti, achi Baalee, iddoo kaan immoo gaan bifa du'iitiin iddoon argine Oromiyaa keessa iddoo baay'ee dhaqeera. Harka caalaa kan inni hojjete qotee bulaa wajjinii. Tarii afaanan dubbadhu yeroo baay'ee afaan qotee bulaarraa dhaga'ame ta'uu danda'a. Maaliif isaanii wajjin oolmaan koos bultiin koos. Eegan biyya Awurooppaa ba'e kan hin bare yuunivarsiitiidha barumsa gaazexeessuu fi sabquunnamtiiti. Amma kan hin hojjedhu jiruu mataa kooti. Egaa Zalaalam Abarraa asuma gabaabaatti kana fakkaata. Baay'ee gaariidha. Baay'ee bal'istee nutti himte haala guddina keetii fi haala dargaggummaa keetii akkasumas immoo kan maatii keetii obbo Zalaalam. Akkoo kee wajjin yeroo baay'ee akka dabarsite nutti himteetta. Tarii ilma koosaa biratti guddate immoo haasaa kan akka gaariitti bara jedhama. Qotee bulaa wajjin baay'ee akka hojjette nutti himteetta. Inni immoo haasaasaa baadiyyaa keessa jiru sana nama akka gaariitti akka inni baruu godha jedhama. Kanaaf achirraas barteetta jedhama. Garuu waa barreessuu bifa walalootiin waa barreessuu yoom jalqabde akkamitti akka jalqabde hin yaadattaa nutti himuu dandeessaa obbo Zalaalam? Waa barreessuu kana akka naa galutti tokkichuma wanta utaalee keessanii turatti hin fakkaanne akka hobiitti barruu dubbisuu nan jaalladha. Yeroo mana barumsaa kutaa lammaffaa ture fakkeenyaaf kan hin qooda fudhachaa ture dirree ispoortii fa'itti irra caalaatu hin taane gilii kilabii fa'i keessatti weedduu baay'iseen jaalladha. Yeroo sana diraamaa kana hojjechuu baay'iseen jaalladha. Eeguman jiruu jalqabeeyyuu kan yaadadhu akka warraaqsii bara 1974 dayyee sanaan waradaa Sibuu Siree hojjechaan ture. Diraamaa tokko ijoollee mana barumsaa wajjin hojjechuu kana yaadadha. Diraamaan sun baay'isee jaallatamee naannaa Baakkoo kana naannaa Siree kanatti hin odeeffama ture. Kanaaf nama lammii Shunaa jedhamu wabii qabaa nama Minneapolis hin jiru. Barruu ijaan dubbisuu jaalladhu utuun akkas ta'e kan jedhu yaadan of keessaa qaba malee barreessuu hin danda'u ture. Garuu eegan kutaa biyya Baaleedhaa eegan dhaqee booddee afaan Amaaraatiin diraamaa 2 barreesseera. Tokko afaan Oromootti hiikamee gaafa inni afaan reediyootti darbu ani immoo awurooppilaaniidhaan biyyaa ba'aa ture na yaadadha. Maal jedhama ture maqaan isaa? Ndaashaa Wayneetan barreessan afaan Amaaraatiin afaan Oromootti lubbuusaa qabbana Waaqayyoo kennu Saamu'eel fa'aadha kan hiikee Basha'a kan jedhamu ture. Na yaadadha amma. Achis diraamaa gara biraa akkasuma afaan Amaaraatiin barreessee lamaan kana na yaadadha barreessuu koo. Kan inni afaan Oromootiin barreesse eegan biyyaa ba'ee dhiyoodha jechuu dandeessaa. Innis immoo battala ta'e malee wanta itti yaadee kanan godha jedhee hobii isaa hobii dubbisuu haa qabaatu malee hobii waa barreessuu haa qabaatu malee afaan Oromootiin an walaloo barreesse kan itti yaadee ka'e hin jiru. Garuu jalqaba malli maali kan jedhu yeroon barreessu yaaliidha. Qubeedhuma akkaataa itti barreessan baruudha. Yaada koo afaan Oromootiin
lafa kaa'aa kan jedhurraa ka'eetanii jalqabe malee kunnaa baha kunna baasa kun waan baay'ee sirrii hojjedhe jedhee jalqabne garuu akkuma fedhettu dogoggoreedhuma yeroo barreessee namoota kana dubbisan marsa marii intarneetii tokko irratti noodeen kun namoonni baay'isanii jaallatan. Yeroo jaallatanii jedhan na jajuun dhufe sobii jajiin immoo dhaqee aduu seera sana fudhatamanii eegasii kun duukaanuma jira hin dhiisne malee yeroon itti ani walaloo barreessuudhaaf wanti na keessaa burqu jira aangoon koo kana dhagaara sanarran deema toora kanarran deema jedhee murteessin ture. Egaa si jajanii egaa sobatuun ta'een dhuguma si jajanii jechuudha maaliif ati sin duune caalaatti jabaatte malee walaloon keessa caalaa jaallatamaa dhufe mee walaloosa afaan oromoon jalqaba barreessite teellaatti deebina garuu baatiin eblaa yeroo itti hawaasni oromoo addunyaarra jiru bifa ho'aa ta'een guyyaa gootota oromoo itti yaadatu itti kabajudha. Inni baranaas bifa ho'aa ta'een hawaasa oromoo biratti kabajamaa jira. Obbo Zalaalam yaadni kee kanarratti maali? Yeroo guyyaa goototaa yaadattu ati yaadattamii yookaanis immoo ulfina attamii qabda guyyaa kanaaf? Gaaffii baay'eessadha. Qabsoon tokko kan wallaansoon tokko warra yookaan kaayyoon tokko waan ammuma jalqabamee yeroo gabaabaa keessatti iddoo ga'ee hundumti keenya iyyuu uffee jennee bu'aa qabsoo sanaatti dhiyaannu natti fakkaatu karaa tokko. Aarsaa baay'ee barbaada akkuma hundumti keenya beeknu. Aarsaan suni bifa adda addaatiin qooda adda addaa kee gumaachuudhaani hojiidhaani barreessuudhaani hojjechuu jiru adda addaa hojjechuu ni ta'uu danda'ani mala. Caalaattuu kan hin irraanfatamne warra bifa adda addaatiin lubbuu isaanii dhabedha kan hin irraanfatamne. Jaallatamtuu tokkitti lubbuu isaanii dabarsanii kennanii sabaaf jedhanii isaan yoomiyyuu irraanfatamuu kan hin qabnedha. Isaaniin immoo bara baratti dhalootaa dhalootatti akka maqaan isaanii dagaagee mul'atu gochuu qabna. Kanaaf yeroo tokkotti bara 2000tti natti fakkaata walaloo tokko barreesseen ture. Walaloon kun kaasettiittuu ba'eera. Haa ta'u malee namoota biratti hedduu dhageetti argateera natti hin fakkaanne akka warra kaanii fakkeenyaaf akka Saasammatti sida maqaan oofte akka Sobboo Abbaa Xadaadaa. Kanaaf mee walaloo kana dhaggeeffannu yeroo isaa wajjin waan deemuuf. Mata dureen isaa hin boqote jettee jedha. Hin boqote jettee sobanni hin boqotu. Maal akka hin boqota gumbiin aadaa baatu. Sobanni illee du'u. Abbayya soonguu. Iddoo isaati du'i. Du'e obbaafadhu. Ayyaanni attam du'a ati biyyoo nyaadhu. Yaadattamiin du'a du'i dhagaa baadhu. Gumbiin aadaaf seenaa baataan heera biyyaa galmi safuu hundaa arjaan akka abbayyaa ulfaata akka adoolessaa rifaasaa akka agayyaa hin boqote jetta tasaan hin amanu jettee oka katteeyyuu lammiin koo saree hadhalu kunoo qeen koo booyyeen hadhaalu mirginaan hadhidhu balasnaan haganu jettee kakatteeyyuu lakkiis hin amanu. Sinamanu lakkii durayyuu na sobde si amaneen gaabbu maafan gaabba boodde eessaan si amana innoo waa tokkicha atoo waa sagaluuf miliqxa akka sirba calii atiif innoo faalla walii kanuma ammoon boossaa silaa hin qaanuftu ofii atiif inni eessatti wal beektu eessaa wal fakkaattu innoo tokko jedha atoo lama jetta biyya abbaa koo jedha qe'ee abbaa koo jetta. Innoo walitti fida atoo hin tamsaasta. Innoo duuba keenya wayyaa bonaaf gannaa keessa kan duubofne eegumsa nuu kenna kafana nuu ta'ee walitti nu qaba akka gogaan annaa atoo diinaaf qubaa karaa ati seente aboottee nu lixa silaas muki jallaan qottootti of gashee lammii isaa qirixa yemmuu lammiin jabaatu aduutu sirraan dhiya yemmuu lammiin lallaafu birraatu sii bari'a
innoo dutaa gonkaa innoo diinaaf morkaa innoo moojoo dallane atoo coocoo qammane tarannin boqotu innattan boqota riqichi dhalootaa rafee ka'a malee annisaa corata booree sassaabbata malee yaadi yeroo du'u ofii agartee beektaa kan keessaa hoodaa dhugaan hin du'a laata dhuguman jiita kufuuf gatantara hannisaa maa'ela eeyyee akka isaan wagandii tabbatti ittana inaada iyyee lala garuu abdiin of wal'aanee asham ofiin jedhee kudhaama dhalootaa naagamte amma umiidhee maroo egeree foolii fuudhee humna haaraa horachaa fuulduratti didicha xiiqiif booree dhadhaabbachaa nan dadhabee waakkachaa daamuu dhalootaa muuxachaa ittiin of wal'aanee gabbata boritti tarkaanfata bara baraan jiraata attamiin du'e jetta lakkii sana jeesu waaqayyo maaf maqee harankosii dhooban dhoqqee abukaakkee qalbii qaanqee salphoo ayyaana baaqee balfaa fi habaqii hurraa fi solloqqee du'i maaliif balfee waaqayyo maaf maqee inni attamiin du'a kun hunduu yeroo teessu akka okkotee cabaa kan qalbiin dhimmisu lakkiin du'unno beekumsuun da'aare beekumsa attam du'a abbayyan bu'aare abbayyattam bu'a ofii aduun hin dhaama aduun attam dhaama ofii bakkalchi hin jaama bakkalchi attam jaama garuu hoodi wayii dhufee yeroo aduun dhaamu didee dunuunfatee bakka yeroo jaamu malkaan hunduu gu'ee yeroo tulluun dhidhimu qilleensa'uu didee sombi uumaa hundaa yemmuu afaan raamu hafuura baafachuuf hafuura gashachuuf yeroo namaa gamu yoo amanteen du'ee uumaa hundi haraamu safuuf isaa bagaan uumaa hundumaattuu yeroo nagaa dhaamu yoo galaanni gogee waaqiif lafti du'ee yeroo uumaan maseenu hinjiruun jiraatee jiraan yemmuu badu jireenya yemmuu onu yeruma sanayyuu noon du'e hin jennu garuu badiin biyya wajjinii silaafuu godaansa egaa innis haa godaanu haadha kumaa labbaasaa malee noon du'e hin jennu lakkiin du'unno aduu abbaan fedhe inni qalbiin xinnoo gumbii beekumsaatu beekaa caalu madaala waaqaati kan hunda madaalu akka bobbaa muudaa kan hundumaa beeku guddicha akka qaallu noa hunda beekaa tasawaa wallaalu noa hunda beekaa maaliif qilleessa ulfaateeruu da'ee utuu roobin oolu maaf margee ladisee sandaabeen miidhagee achumaan fashalu maalumaaf gata taa dorrobaan maan dhalu balasmaatti mormenne adamoo deeme maaf ajjeeseen galu ollaan bitaa mirgaa maaf dhibeen dirmatu ateeteen dubartii maaf boroon qabatu maaf wal harcaasa maaliif tokko hin taane jennee tarreessinee dhiphuu mataa keenyaa gaaffii dhidhiba onnee hunda tarreessinee bar tokko gaafannee deebii gabaabduu tokko suutuma nu kenne ergifataniitu waaqa nu haalanii kanaaf tabjaajofne yemmuu waaqa saamamne goodaa lafa dhabne yemmuu lafa dhabne aadaas awwaalamne egaa yaa ijoollee koo afaan qawween qabne afaan qawwee bu'a aadaan gamtaan qabne aadaa dafee du'aa nuun jedhe bar tokko beekaa caattoon namaa guddaa qalbiin bule kaleessaa fi irraa egerees madaalee maal jechuu akka fedhe dubbiin oolee bulee waaqiif lafti kun gargar akka hin baane wal malee akka oolle tokko yeroo haalamu tokko akka saamamu dhageessaa obbolee wal biraa akkanaaf ne reefu amma naa galee innattamiin du'a lakkiin du'unnoo haaduu abbaan fedhe nam qamalee wayii inni qalbiin xinnoo nam jaldeettiin namaa nam jaldeettii canoo attaminni du'a haaduu amajaajiisaa kan du'a isaa himu du'ee biyyoo nyaatu qileen hadhidimu malee nattamiin du'a innoo jiraammayyuu hunda keenya keessaa ayyaanni isaa haa iyyuu waa'ee birmadummaa tulluurraa tulluutti iyyee haa dabarsu baddaa fi gammoojjii luugoo laga hundaa tabbaaf dirree amarsu
abidda nuuf itti ayyaanni isaa dhaamsu guca ibsaa ta'ee ifee nuuf haa ibsu tokkummaa tarsa'e inni nuuf haa hodhu hodhee nu haa fayyisu waaqa qara darbe as nuuf adeebisu dhiiga dhangalee inni gumaa haa baasu malee inni attamiin du'a innuu jira ammayyuu waa'ee bilisummaa hunda keenya keessaa eenyummaan isaa ani bilisummaa saba Oromooti warra aarsaa ta'e hundaa sagal onkoloolessa bara 2001
Mee obbo Zalaalam kanuma wajjin wal qabee waa si gaafadha. Walaloo baay'ee barreessiteettati. Walaloota barreessite kana hundumaa lakkoofsaan yaadachuu hin dandeessaati. Macaafaa meeqa maxxansiiste hamma ammaatti? Macaafota yaadachuun hin salphata natti fakkaata. Walumatti qabaatti amma hanga har'aatti barroo lama yookaan macaafa lama maxxansiiseera jechuun nan danda'a. Tokko macaafa namni akkuma salphaatti afaan Oromootiin baruu danda'udha. Macaafi xinnoon tokko garuu jalqaba akkuma walaloonni warra amma dubbise fa'aa kun ba'aniin akkuma nama wajjinitti wal baruudhaaf jedhee kan hin barreesse kitaaba fuula 50 yookaan 40 kan taatu tokkodha. Karaa macaafotaa kanadha. Isan gara fuulduraatti ittanii aggaamechaa jiru yoo ta'e malee CD 5 tokko baaseera kan walaloo baatanii ja'affaanii qophaa'ee lafa jira bifa CD'tti bahuudhaa fi hundumtuu qophaa'ee waraabamuu duwwaadha. Kanaaf walumatti qabaatti walaloo meeqa kan barreesse lakkoofsaan beeku garuu 40 caaluu laata natti fakkaatu dhugaa hin beeku amma akka ta'e hin beeku. Baay'eedha. Gara biraan immoo sagalee ittiin dubbistu baay'ee jaallatama namoota biratti. Si dura namni akka kanatti CD irratti yookaan oodiyoodhaan maxxansee akka dhaggeeffatuu fi yaale waan jiru natti hin fakkaatu. Sima irratti agarre jalqaba. Sabni keenya akkuma beektu baay'een keenya waa dubbisuun aadaa keenya miti ittiin guddanne akka warra adii. Waa dhaggeeffachuu garuu dhaggeeffachuu hin dandeenya. Baadiyyaa Oromiyaa keessa yoo seenne namni reediyoo dhabe hin jiru hin dhaggeeffata. Kanaaf isa kana akkamitti daftee itti yaaddee oodiyoodhaan akka namni dhaggeeffatu gochuu dandeessi? Inni immoo dafee sii fudhatame namoota biratti mee kana nutti hime? Yaadi kun kan dhalate ana biraa yoo jechuu dandeessa natti fakkaata. Yeroo tokko magaalaa Awurooppaa kana keessatti iddoo tokkotti walgahii tokko irratti argamee walaloo dubbisee walaloo kana eegan dubbisee booddee namoonni akkuma ammaa kana hin jaallataniiti maaliif akka hundumaa ga'u bifa kaaseettiin hin baastu jedhan. Tole. Ani itti yaadne ture jennaan okay akkasiis hin danda'ama jedha jedheetanii achi seenota adda addaa seenaa adda addaa yeroo dubbisu oodiyoon kun portability qaba yookaan immoo olii gad fuudhanii ittiin deemuusaa akka kitaaba rakkistaa miti. Lammaffaa dubbii utuu dhaggeeffattuu jiru baay'ee hojjechuu dandeessaa. Makiinaa ofaa dhaggeeffachuu dandeessaa. Teessee utuu waan gara biraa wanneetu dhaggeeffachuu dandeessaa. Akkas dubbisuu sana monoota nasiisitti ta'u maaliif si nuffisiisu jechaadha. Yeroo dubbistu teessee gadi qortee yaadannoo wayyuu barreeffattee hiika wayii barbaaddee jetta isa kana dhaggeeffachaa dhumatti duukaa kolfaa ol ka'aa gaddeebi'aa akkuma namichaatti dhageessaa jechaadha. Biyyoota baay'eetti geeddaramsa gochuudhaaf oodiyoon jirurra iddoo baay'eetti ooleera. Innis yaada tokko booddee oolee galee akka yaada kana develooppii godhuna godhee achumaan ani kaaseetta kana namoota biyyatti erguuf utuu hin ta'in ani yaadi koo kaaseetta inni jalqabaa yeroo baasu addanuma Awurooppaa keessaa fi Ameerikaanitti immoo iddoo tokko tokko nan ga'a ta'ee namoonni bakkee argatan jedheetan baasee garuu just akkuma wanni hin sokkee jechaanii namoonni dhufanii biyya bakkee kana walgahiidhaaf warri dhufanii deebi'anii galan fuudhanii galu warri fuudhanii galan akkuma jirutti biyyaan ga'anii amma akka dhaga'utti iddoo baay'eetti dhaggeeffatamaa kan jedhudha kan hin dhaga'u. Yaada salphaadha yaada itti baay'ee gargaaramnee saba qunnamuu dandeenyudha. Baay'ee dhaggeeffatama amma biyya keessatti baay'ee dhaggeeffatamuu isaarraatii kan ka'e namootni baay'een Zalaalama Barraa yeroo jedhan eenyu Zalaalama Barraa obbo Abbaa Xadaati jedhu. Obbo Abbaa Xadaa immoo walaloo isa ati kaaseeta irratti jalqaba baaste sanadha. Baay'ee jaallatame. Mee atuu gara gaaffii gara biraatti hin seeniini walaloo sana obbo Abbaa Xadaa maalirraa kaateetu barreessite? Maa inni seenaan obbo Abbaa Xadaa dudduuba jiru? Obbo Abbaa Xadaa kana immoo nu dhaggeeffachiisuu dandeessaa? Mee yeroo Zalaalama Barraatu interviiyuuf reediyoo Afuura Biyyaa irratti dhiyaata jedhamu namni walalootti sana yaaduun isaa nafu. Mee nutti miti walaloo sana nu dhaggeeffachiisme obbo Zalaalam. Okay. Bayeessa. Obbo Abbaa Xadaa
walaluwaan dhumarratti CD yookaan kaaseetta isa jalqabaa dhumarra jirudha. Gaafuma tokko taa'een sa'aatii cabsaa booddee taa'eetanii hirma sana barreessee fixe. Yaadi isaa kan inni dhufe yaada dhugaa ta'e irraati. Wanta akka laayyootti ilaalamu hin turre namoonni akkamittiin akka isaan andastaandii godhan hin beeku. Fakkeenyaaf amantee saba Afrikaa isa durii keessatti mihaaraan inni amanteen kiristaanaa amanteen islaamaatu nageen jechaadha. Amanteen abbootii fuulduratti namniif waaqni hariiroonni qabu xinnoo ishee san har'a beeknurraa addaadha. Maayinni adda kan godhu tokkoffaa dubbii akka waan waaqa wajjin wulii wayii mallatteesseeti namni kan inni waaqa ilaalu Afrikaa keessa yeroo kaani. Anis hin galateeffadhaa dhibaayyuu keessa immoo hin qusadhuu sin irraanfadhuu sin dagadhuu atis immoo na tiksi na eegi na gargaarii lafa dadhabbii kootti naa qaqqabu waan jedhu wulii waan farrama fakkaata malee yoo abbaan tokko wulii cabse abbaan tokko maamini gaa isaa baga jedhee waan dhiisu miti. Fakkeenyaaf warra Kalahaarii keessa jiraatu Bushman warra jiran yoo fudhatte gadi ba'ee ijaa adamsee fidee waa ijoollee isaa nyaachisuu qabu. Yoo gadi ba'ee adamoo sana utuun mijaa'inii fafee bineensa ajjeesuu dadhabee kan inni jedhu yaa Waaqayyo galata kee boranitti deebi'aa miti. Kan inni jedhu akka adamsee ijoollee koo nyaachisuu beekta inni ati gara bineensi hin jirretti na geessiteef maali jedhee Waaqa gaafata Waaqa komataa jechaadha. Sana utuma gaa kitaaba adda addaatu dubbistuutti baata. Inni kan obbo Abbaa Xadaamaa inni obbo Abbaa Xadaadhaa nama dhugaati. Adaadaa koo fuudha. Obboleettii haadha koo fuudha. Tole. Obboleettii haadha koo yeroo fuudhu immoo sabbat mariidhaan fuudha. Maaliif dubartii isheen dura fuudharraa ijaa ijoollee hin arganne namichuun naasuu tokko keessa jira jechaadha. Tun ijoolleen godhite nan darbaa'ee kan jedhu naasuu qabaa jechaadha. Sabbat marii maayinatu dubbannutu nama hin beekne katu ibsite. Sabbat marii inni jedhamu naannaa keenyatti yoo fakkeenyaaf namni dhiirri tokko jaarsummaa fuudhaaf heerumaaf ergatee warri didanii cicceeruma yeroo mucaa keessa natti heerumsiisaa yeroo heddu kan inni godhu tokkumaa inni namoota nanni isaanii hir'uu namoota jaamaa yookaan naafaa warra akkas akkasii kana sassaabbateetti ganama bariituu isaan hirribaan ka'in dhaqee manatti marseetu maqaa durba sanaa intala sanaa waamee yoo jettee yoo owwaatte dubbii badeechaadha. In owwaattu garuu wanti guddaan owwaachuu irra hin jirudha kan warri jedhanii yoo owwaatte achi booddee gizoo jedhaniiti intala keessa nuu kennaa jedhu warri nanni isaanii akkas ta'e kunni warri xinnoo nanna hirruu qaban kuniif namichi suni jechaadha. Warri duwwatanii intalli duuti yoo dhowwannee jedhanii sodaatu jechaadha. Moora gadheedha hin goomateenii jedhanii sodaataniiti mucaa kana kennuuf jechaadha. Obboleettii haadha koo hangafaa haadha koo shaashituu jedhamtu akkasittiin fuudha jechaadha. Tole. Akkasittiin fuudhee namni kun ijoollee durbaa lama fudhata. Egaan ollaa keenya kan jiru bataskaana Mikaa'eliiti kan inni deddeebi'uttis Mikaa'eliitti. Egaa akka inni abdatutti ijoollee durbaa godhateera Mikaa'elii galateeffateera tarii kormayyuu qalee nyaachiseera ta'a waan baay'ee abdateera garuu mucaan ishee xinnoo jalaa dhukkubsatti. Yeroo dhukkubsattu ammas egaa maal Mikaa'eliin jiran fayyisaa jedhee eeggateera jechaadha. Mikaa'eliin fayyisina ba'a. Mucaan hin duuti jechaadha. Yeroo duutuu expectation yookaan isaan eege sana hundumaatu daashidii ta'e jechaadha. So gadi ba'eetu intala koo ajjeestee Mikaa'elitti galagalee oobdii isaa keessa dhaabbate. Atoo ixaanimni gaafaan doolattaatti mite. Kun egaa wanta dhugaa ta'edha. Kana nuyi namoota warra guguddaa haadha abbaa akkoorraa dhageenya miti. Isaan ijoollee biratti waan akkasiin dubbatan safuudha. Garuu mana keessa warri nuyi baay'eetti isin jiru. Warri mana keessa jiru adda addaatiin jiran nu wajjin jiraatan warri nu guddisan akka haadhaatti warri nu ilaalu jiru. Isaan homaan hunnoossan. Gaafa intalli isaa duute obbo Abbaa Xadaa akkas jedhee meecha jettu dhagayeera jechaadha. Yeroo nagaa aaddee dubartii jedhamtu dubartii nu guddistu tokkorraa nagaa jechaadha. Amma yeroo kitaaba adda addaa yeroo dubbistu gaani isa biyya keessa kanaan dura ekspiriyeensii qabdu isa dhageesse wajjin yaadi wal si duukaa dhufa kan keenya maal fakkaata si bira dhufta jechaadha. Obbo Abbaa Xadaa akkasittiin achii dhalate waansa malee seenaa dhugaati. Seenaa dhugaati. Mee walaloo sana dhaggeeffachiisuu dandeessaa ree Obbo Zalaalam?
Alright, nan danda'a. Obbo Abbaa Atadaa. Durba lama hore hangafaaf quxisu Mikaa'eliif horee akka isaan guddisu. Argaa isaaniin quufu yeroo hundaa du'ata. Hamaa akka irraa eeguuf Mikaa'elii kadhata. Adaraa kee jedha. Ijoollee koo tiksiin. Qooqaroon isaanii gaaddidduu arjummaa kee irra gaaddiddeessi. Nagaa kee naa gonfiin balaa irraa ittisi. Beekumsaaf aangoo kee itti naa uumisi. Gooftaa burqaa aangoo, gooftaa abbaa gaachanaa. Arfaasaadhaaf birraa yeroo bonaaf gannaa. Qubaa kee jedha ansiinan amana. Jedheetu wawwaata nageenya keessaaf Mikaa'elii abdata. Tasa ooleen beeku sanbata sanbata. Galma Mikaa'eliitti akka warra kaanii innis daawwitii baata. Garuu dubbisuu isaa hin beeku tabjaajaa doofaa icciitii isaa kana dhoksuuf kee kufaa hin beekamu se'a garuu ollaa tuurse kolfa. Obbo Abbaa Atadaa kan Noorbe Dhugaasaa gadi galagashee daawwitii dubbisi jedhaniitti kolfu teellaa isaa namachaa. Siraabeetiif tekeen daaqonii fi qeesii warri gubbaa waachaa. Guyyaan torbee ta'ee torbeen baatii ta'ee walitti dhaabee baatiin dabaree isaa waggaatti jijjiiramee jireenyi tarkaanfatee fuulduratti aggaamee ganni roobee caamee aduun ba'ee dhiyee arfaasaanis darbee birraanis baree jiruun uumaa kanaa silaa hin dhaabbatu bara fuulduratti dhangalaasa kaatu qabaniin dhaabanii barraa baasaa nyaatu. Ameessi kaan dhalee ameessi kaan gu'ee garanaa kaan fuudhee garasii wal horee kaan jiraatee du'ee inni kaan walii kee kaanis sirbee fuudhee tokko nakata guutee carraan ilma namaa tokko gammachuudhaan kaan wal gadadoon simtee gujumiin egeree abdii hundaa rarraastee akkasitti jireenyi nama waachaa boriif si'eessite intalli Abbaa Atadaa isheen quxisuun sun jalaa dhukkubsatte. Hin fayyitii jennaan homaa fayyi dhibee nama du'aa taate. Maatiin Abbaa Atadaa hundinuu wawwaate garanaaf garasii waachaa hundi dirmate kaan qoricha hime kaan mala dubbate. Mucaa akka bunuutii kaleessa burraaqti mataa bu'uun qabdu bakkee kana utaalti. Kun warra bakoorraa rifeensa buqqa'uu kun ija namaati. Jaara waraabessaa tuutullee sinaan dubbatti. Lakkiinis nama na torshatu kana godhee kun ta'u harka namaati. Waa torsha miti akka dibaan limbee rukuttaa wayiiti. Utuu waan caambunnee yookaan itti koobnee mucaan hin fayyiti. Maal joorgisii caancoo gooftaa gumaa ba'u. Kan jawwee ajjeestee kan gaanfi sagalii jawwee abidda tufaa hurrii keessa lo'u. Mucaa kana fayyisii jedhanii kadhatanii birgaataadhaa galuu harmiyaatti xidha'u. Aaddaati mucattiis baala komonyootiin gadiitti ishee kana utuu ho'isne tarii. Eenyu maqaan kee bijige dinsirii qiriirii baala bakka anniisaa babal'aasaa fi dafii waliin dirii ramachii ho'aasaa mee dafii ittan maarii illee ishee gara naaf illee ishee gara siittiin naa gargarsi ittiin naa ho'isi. Yookaan xabbaaqiddii fi walakkaa gijaaree dafaa fiigaa maaloo kaan kombootti kaaddaa kaan gara saasigaa kaan gara abaanoo sonkoraaf loomicha garas gala laga gumbii gama laga suunoo kaan sorgaatti fiigaa kaan goodaa jirree achumaanis boolloo gara korommii kana achiis gara koobtoo tuqaa gubbaa olanee duuba jaatoo kanaa fi gama migira turree beekaan jiran jennee laga gurreen bayi qisee keessa darbii duuba caancoof kasoo beekanaa barbaadi qoricha jaafadhu maal keessaa kamisu addana teessanii jechuusaa dhiisaati xannachaa dhayichaa kunoo garas gara bendii gara diggaa fodooddoo gara leeqaa dullachaa mee harka akka addafaa adda akka billaachaa dargeettachi caa dhiiroo sakattaa mucaadhaaf qoricha isgoo abeet mucaa kana fayyisi Mikaa'elii waachaa jedhanii wawwaatanii addaatti mucatti inni rakkoon muddeen callisaa miti. Hunduu mala himee dabaree wal saamee haasaa wal harkaa butee amma beekumsa isaa waan qoricha jiru afaan dubbate. Taraa maal godha dedeettuma cimeettuma hammaate nama gaddisiisa guyyaa xinnoo booddee mucaan badduu baate. Kuulleen Abbaa Atadaa durbummaadhaan duute. Gadda guddaa ta'e keeniin goolame. Obbo Abbaa mucattii qabuun dadhabame. Isa gaddi seene garaan silaan obsu xuruurfata booye akka waan imimmaan mucattii deebisu.
qannoo abbaa xadaa eenyu qabee teessisu. Mana gadutaalee humni keessa jaajjee galma Mikaa'eliitti asii achi galagalee aariidhaan fajajee battala ol jedhee koomee lafaa kaasee asii ol hiixatee akka abbaa galfataa quba isaa mirmirsaa gaafa afaan isaa akka ta'e. Galma Mikaa'eliitti mimmaan facaasee mimmaan akachaa sii Mikaa'eli tarii na dhageessaa Mikaa'eli wachaa utuun si abdadduu imaanaa koo gattee marartuu tobbee koo mucaa koo fudhattee amanteen siif qabu maaf na shakkisiista gulantaan si kaa'irraa maaliif gad buusta yoo soo qumbii miti ati faandoo ulatta jedheetti mee hafuura baafatee irraa galagale hibboo baafatee akka waan of kale safuu jedhee naasuun dilallaa'ee hammi gadda taa'e yeroo kana dhagee balaa gadi bu'u laf jala sodaatee qaamisaasuu ka'e keessii fidee kuni wayxaaxaa reeqan safaadhu ምን አይነት ጉድ መጣ በከካሪያን ጉቤ ጨቢሳሉ ፊታ ባሉ አባሰደ ገደ ከሰው ወብሳ እግዚኦ ያምላክ ቁጣ እስነን ገዘታ በእውነት ይጠንቀቁ ይልቅ ነምነ መሳሪያ ፍደቴ ገራዋና ደግሞ ካንደጋ አጉሮ ካንዲድቃ አጉሮ ካኔ ቦላ ሀቆፈሩ ማን ነው ሀሶቁ ኩኖ አከስቲ ሙጫን ገገፈምቴ ኦቦ አባ ጠዳስ ገራሳ ቁተቴ ወርጋ ፈሰነ ሚካኤል ረብሱሳ ጉረሳ እንደገ ከበጂ ሚካኤል ያከስቲና ቹሳ ለዲለላይ ደኑ ኩኩ ቀሜ ቀኖ በላልፈቴ ቀኖ ጭጉፋለ ፊ ቁልቁላይ ጊድረ ሙዳሜ ወሰለበ የቹቦ ባጠዳ ሚካኤል ሻላሳኔ ቁኩ አማሚ ወረለ ሚካኤል ረብሳ አከቢሻንጋያ ሲውሎዴሳ amanteesa siluma waan hannisaan qabne amantee rageessaa situ kennee fudhate galanni kee badii jedhee maaf hin obsu akka samaraatee waamee amma salphisu jedhee dubbiin kuree warri saattoo mootii warri baaltii baaltu keessa bobbaa tadaa akka waan dubbisu akka waan hubatu warri yaada hakku warra amanteen hosse ofii qulqullaa ofii cubboo abbaa tadaa lallabee odeesse oduu kafandise naaga munaagi teben yoo bobbaa tadaa dallasu gaafasi homaayuun gaabbine waa mucaasaa dhabeefis Mikaa'eliin gadde amantee kee darees kaaniif barbaaddan yookaan abboo diggaa maramiisaa siggaa garbeelii isa jaatoo sillaasee sabboomtoo jedhee labuun kaan akkuma duriisaa sanbata daawwitii butatee Mikaa'elii dhaabbate hamma beekumsa isaa abeetu abeeta abeetisgoo jedhamee akka wareegame gaafa du'a isaatis akka himannaa isaatti achumatti awwaalame haaddeef muddee shan bara 2000 obbo Abbaa Xadaa obbo Zalaalam Abarraatu nu dubbise. Dhaggeeffattoota keenya walaloon obbo Zalaalam kana duwwaa miti mareen keenyas kana duwwaa miti torbee yeroo walitti deebinu hogbarruun afaan Oromoo guddinni isaa amma maal fakkaata isa jedhu irratti obbo Zalaalam wajjin maree goona. Kana malees obbo Zalaalam yeroo walaloo isaa barreessu yaadni isaa eessaa burqaa eessaa dhufa attamitti barreessa isa jedhu irrattis maree goona. Itti dabalees immoo yeroo tokko yaadni Oromoo Cultural Society hundeessuudhaaf burqe tokko jira. Yaadni kun maalirra ga'e laata? Yuunivarsiitii Finlaand keessatti barumsi afaan Oromoo sadarkaa yuunivarsiitiitti kennamaa jira jedhama. Isa kanaaf obbo Zalaalam maal beeku? Ga'een isaanii achi keessatti maali? Kanaaf gaaffii bira akkasumas walaloo obbo Zalaalam Abarraa isa akka dammaamiyaa'u torbeetti deebinee dhandhamna. Har'aaf garuu nagaatti. Galata tokkummaa hundee bilisummaa managaa afaan Oromoo dagam afaan Oromoo afaan Oromoo afaan Oromoo gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirracha bishaanii baay'inni jedhee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirracha bishaanii baay'inni jedhee darura fedha
مكمسك جرب دمك سأويد ولا لوك لك وبينكم محبك مكمسك جنة الكينيا إنكسل الكينيا كلتة الضمة ونبي السماء Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.